Kanaaf obboleewwan kiyyaa koomentii kana muluu amma kana dheeratu asirra kaa'ee namoonni baay'een keessan akkasiin sammuun keessan waa lama keessa galee tooni hin nyaatamne sababan barbaadeeffanan malee ani riisiitii kana muluu saasirra fidee isin oolchuu dhimma itti qabaadheeti miti. Mee riisiitii sana as baasii riisiitii sanarraa hubannee si gargaarra. Kan akkoo gargaarsa nama gargaaruun akkoo yoo keessi ayyame. Yoo keessi kee immoo jechoota biraa sammuu keessa deddeebisa yoo ta'e sobamoo dhugaa waan jedhu waan akkasii deddeebisa yoo ta'e akkoo namas gargaaruu ta'e gargaaramoo siin jedhamu maallaqa argachuu osoo hin taane waan kanarraa ofii kee ooltee nama biraa oolchuu hin dandeessu siin jechuufani. Mudannoo waan akkasiisitti dhufurraa ofii kee illee ooltee nama biraallee oolchuu hin dandeessu. Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanaala keenyaa kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkam sa'a kana geessanii nuti nagaa guuturraa faa qabnaa nageenya nu bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jechaati obboleewwan kiyyaa yeroo baay'ee jechuudha in dubbannu so'attan immoo deddeebisee isin dubbisaa dhiifama naa godhaatii namoonni baay'een namoonni hedduun kana wajjin dhiphataa jirtan hanga yoonaa baay'een keessaniin jirtanii maaliif isiniin jedhe beektanii dhugaa dubbachuuf jechuudha hagananii gisee tokko jechuudha namuma bakka jira miti maaliif jennaanii biyaansi namni tokko jechuudha nama sana hin fayyadin hin gargaarin maallaqa naan kennin garuu namoota baay'ee dura dhaabbattanii gufuutti hin ta'inaa yeroon isiniin jedhu gufuutti hin ta'inaa isiniin jechuun kun ijoolleen kuni wanti kuni dhugaadha jedhanii amananii tooniyyuu akka isaan of eeggatan maaliif gufuutti taatan ofaa eeganii maaliif jennaanii namni tokko lama sadi amanuu baattan isaa dhugaan isiniin jedha akka baluu birrii kadhachuudhaa fi akka baluu sobaan akkasumas jechuu fi ijoollee biyya namaa keessa joortee jiraattu maaliif akkas gootaa maaf gowwoomsita jiraadheeraanis akka keessan kana biyya namaa keessa jiraadhee arginaan iyyuu na dhukkubsee maallaqicha akkamitti akka dhufu waan hin beekuuf. Hamma kanatti dhiphadhee tooniyyuu akka kanatti bifa akka kanaatiin asirra ba'ee tooniyyuu namoota baay'eedhaan of eeggadhaa jechuudhaaf akka namoota baay'ee ifa gochuudhaaf dhufee asirra ooluun koo asirra dhaabbatuun koo jechuudha. Yuutuubiin maallaqa viidiyoo tanarratti yoo naa herreege saantima naa herreegaana isinii galee waa wal dhoskinu hin qabnu hundi keenya iyyuu keessuma jirra. Maaliif jennaanii nam tokko jira sinitti meera already kana dura iyyuu dubbataan tureyani nama fakkeessuuf hin fakkeessine bara kana keessa eenyuyyuu adda baasuu hin dandeessan garuu nama dhugaa sana ammoo dhugaa nama sana rabbi bira jiru rabbi tokkichaa fi nama bira jiru qofa beekaa isin jedheera. Kanaafiyyuu koomentii asirratti argaartan kana koomentii amma kana dheeratu dhugaa dubbachuuf jechuudha. Amma kanatti dadhabdee barreessite jechuudha. Lakkaa wanti nama yoonaa dubbataa ture ishee biratti maal ta'e sobaa waan anani maallaqa namaa fudhachuudhaaf. Sobdeellee yooma sobamellee akka kanatti cinqiidhaan sobamaayi. Obboleettii koo nama cinqii keessa jiruudhaan. Maaliif jennaan cinqii kana waaqayyo adda na baasee fi adda ba'uu dhiisuu koyyuu wanti beekuun jiru harka rabbii jira waan ta'eef. Noormaalii ofiitu jiraadhee ani noormaalii immoo jiraadheeyyuu haloola jiraadheeyyuu waan dhugaa hin taane tokkotu guyyaa tokko keessaa guyyaa tokko maamila koofan fidee asirratti qoodadhee akkasuma yaadeen beeku. Maaliif jennaan namni akka miidhamu hin barbaadu. Sinitti meeraan kana duras soba dubbadhee maallaqa asirraa argadhuuf maamila asirraa argadhurra dhugaa dubbadhee tooniyyuu maallaqna asirraa argadhu sun natti hafee boru ani nama amanamaa tokko ta'ee maallaqni asirraa argadhu sun natti hafee garuu amanamummaadhaan immoo maamila amanamaa tokko yoon qabaadhe ani boru iddoo guddaa iddoon yaaduu hin danda'a. Taari guyyaan irra dhihee kun boru bari'uu danda'a. Hin gowwoominaa sinitti fakkaatinaa. Maaliif jennaanii ijoollee dhugaa amananii tooniyyuu waan kanarraa akka isaan of eegan dura hin dhaabbatinaan wanti isiniin jedhu. Na gargaaraas nan gargaarinaas jechaanis maallaqaanis yaadanis haa ta'u. Garuu isiniin galle taanaan bakka isiniin galle isiniif hin liqeeffamne miti dhiisaa rakkoo tokko hin qabu. Namni kun immoo namni liqeeffameef immoo irraa ofaa eegu wanta kana. Dhugaan isiniin jedha. Maaliif jennaan ani har'aa ergeen of beekee ka'ee mana baankii deemee waan ananarra irra oolee osoo isinitti meenan amantanu. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Garuu amman waan kana mootuyyuu jechuudha hunda isaayyuu maallaqa kanas argachuu baadhus immoo namoota baay'eef ifa godhutti immoo duukaan deemu. Kanaaf maal amalsiin argadhe kuni sa'aatii kana keessa wanna baratamee wanna biyyi kallattii kamiiniyyuu ittiin danaggaxamaa hojii isaatirraa gufuu duubatti deebi'aa jirudha. Mudannoon kun namoota baay'ee dhufee asitti himataa jira. Yoo himatan garuu baankiin maftii gochuuf hin danda'u. Akkasumas immoo deebii gahaa deebisuuf hin danda'u. Maaliif wanti suni wanta isaan walii galanii yookaas immoo warra akkanaa kun guruuppiidhaan waluumanii waan hojjetaniif birrii ukaana birrii ati irratti dabarsite sana
dhugaan isin hin jedha gaafa isaan galanii akkaawuntii jara sanaa akkaawuntiin birratti irra dabarsi sanaa muluu isaanii itti agarsiisee isaan iyyuu gaafa kan koorraa ilaalan eenyu irratti torbee kana keessa maallaqa irratti akkan dabarsee gaafa galanii sakatta'anii guyyaa too xiqqaate guyyaa tokkotti na amantanis na amanuu baattanis birrii miliyoona tokko oltu akkaawuntii nama tokko irratti galee oola. Garuu kan akkaawuntii nama sana irratti dhaqanii argan maalidha guyyaa har'aa mucaa jalqaba akkaawuntii isaa irratti galchee sana irratti maal ta'e birrii 800 irratti gale. Birrii 300 birrii Itoophiyaa birrii 300 qofatu irra jira akkaawuntii isaa. Maaliif isaan bakka hojiin isaanii kanaa hojii seexanaati. Ogguu irratti gale yoomuu achirraa baasanii tooni intini godhu jechuudha socho'uudha birrichaa jiran tursiisan. Agartanii kanaafi guyyaan mootuu waan kana amantanii namoonni kun illee warri irraa of qusatanis jiraachuu danda'u sa'aatii sanatti. Oolee bula malee dhugaan kuni eessumattiyyuu namoota kamiifiyyuu barumsa guddaa ta'uu danda'a. Of eeggannoo cimaa godhaasi warri itti amantanii jirtan miti abbaan barbaade miiseejii kallattii kamiin silkii keessan isinitti arge dhugaan isin jedha. Dogoggora xiqqoota akka dogoggortanii kaatanii tooni miiseejii sana jo'in godhina bakka hallaqe. Namni amantaan amanaa namni amanuu baattan dhimma keessanii. Maaliif jennaan arrabbi irra nan argadha. Miidhama kan koo kana akka namni biraan miidhamne saalfii tokko malee namni maallaan jedhaa tokko malee ba'ee asirratti isiniif lafee isinii dubbadhe abbaan barattan baradhaa irraa. Kan sanin alaa immoo yuutuubii namni bitachuu barbaadan narraa bitadha itti hojjetadhaan isiniin jedhe malee amma waan an gurguru qabutti maallaqa hin kadhadhu naa kennaa isiniin jechuu afaan koo keessayyuu hin dhufu isiniin jedheen ture. Jedheeniira warra na gargaaruu qaban keessodhaan dubbiseera. Isaaniifis mijachuu baatus jecha gaarii warra namaa deebisan sana wayya jechuudha. Garuu osoo waan tokko nu batiin akka abaluu maallaqa guurrachuu fi akka abaluu akkas gochuu fi hin jedhinaa waan tokko jecha hamaa baasuudhaaf hin xaarinaa. Ijoollee baay'een immoo jala deemtaniitu akkasitti itti aartanii namni suni dhugaan isin jedhu reedii akka ilaalcha sammuu isaatti dubbata waan ta'eef jechuudha. Koomentii kanaa abbaa koomentii kanaa jala galee toonii eenyuun akka ta'e hubachuu barbaade tanan garuu feekidha. Urjinaala miti. Taaree warruma na beektantu na duuba deebi'ee akkasitti barreessitan rakkoon qabu. Nan gargaariin garuu irraa hubadhu. Sibiraa hiriyoota kee nama 2-3 akka isaan irraa waan kanarraa of deebisanii barumsa isiniif haa ta'u baradhaa. Ammi dhabeera already garuu lubbuun hin baane waaqayyoon na oolcheera. Osoo akka isaan fidanii xiqqoo lubbuudhaan hin jiru bee. Yoon akkoo qe'ee warra kootii gadda akkuma jedhame sanatti jechuudha. Isaanis kan barbaadan kan dhufaniif kanaaf ture. Kanaaf of eeggannoo cimaa godhaa. Barri kun barri nuti keessa jiru walumaa galatti bara hirruudha. Bara isa dhumaa keessa jira. Ilmi namaa bineensa walitti ta'ee waliif yaaduu dadhabee waliif rifaatuu dhabee akka walitti ta'uun kuni bara isa dhumaa akka ta'e hin irraanfatinaa. Kanaaf obboleewwan kiyyaa koomentii kana muluu amma kana dheeratu asirra kaa'ee namoonni baay'een keessan akkasiin sammuun keessan waa lama keessa galee tooni hin nyaatamne sababan barbaade fanaan malee ani riisiitii kana muluu isaasirra fideesni oolchuu dhimma itti qabaadheeti miti. Mee riisiitii sana as baasii riisiitii sanarraa hubannee si gargaarra. Kan akkoo gargaarsa nama gargaaruun akkoo yoo keessi ayyame. Yoo keessi kee immoo jechoota biraa sammuu keessa deddeebisa yoo ta'e sobamoo dhugaa waan jedhu waan akkasii deddeebisa yoo ta'e akkoo namas gargaaruu ta'e gargaaramoo siin jedhamu maallaqa argachuu osoo hin taane waan kanarraa ofii kee ooltee nama biraa oolchuu hin dandeessu siin jechuufani. Mudannoo waan akkasiisitti dhufurraa ofii kee illee ooltee nama biraa illee oolchuu hin dandeessu. Kana isin jedhu jechuudha. Kanaaf iyyuu walumaa galatti riisiitii kunoo mukaan si'iisitii hanirraa iddoon ciisuu ka'ee deemee waan kamiyyuu dubbisee dhufee garuu deebiin naa kenname isa kanan isin jedha garuu ijoollee baay'een akka of eeggatanidha isaan kan isaan of eeggannoo namaaf kennan jechuudha. Walumaa galatti namoonni tokko osoo nu hubatiin namoota baay'ee fuuldura gufuu taatanii hin dhaabatinidha wanni nan isin jedhu riisiitii nu dhoobee jette kunoo si dhoobeera waan atirraa hubattu. Mee hubadhu riisiitii muluu isaatiin dhoobati riisiitii kana tokkoon asirratti siifan dhoobati. Yeroo achirratti ilaaltu garuu riisiitii tokko daddabaltee fiddee kan jenne sa'aatii kamitti akka darbe yeroo kam keessa akka darbe riisiitiin sa'aatiitti darbe garaagarummaa qaba waan ta'eef jechuudha. Maaliif guyyaa akkanaa sa'aatii akkanaa jedheetti ammas deebi'ee sa'aatii garaagarummaan sa'aatii waan gadduuruufu ammallee ijoolleen burjaajessin ijoolleen baay'een itti amananii tooniyyuu waan kanarraa ofaa deebisan waan kanarraa baay'isanii ofaa eegani sirriitti cimanii ofaa eegani. Nan beeka ani biyya namaa ijoollee biyya namaa keessa joortoo jooreen dhufe jooreetu fidee dhufee tanan kan akkanatti namummaa iyyuu amma kana jechuun hamma darasiisa sadarkaa kana keessa amma namummaan keessa fiizikaalii qaama keessanii jijjiiramutti gahuun ikkoo miidhama isaa sababa beektaniif akkamitti miidhamee akkam fide sababan beekuu fanan
Kanaafuu ijoollee baay'ee fuuldura dhaabbatina obboleewwan kiyya dhugaa waaqayyoo. An dhugaa waaqan isinitti himaati. Cinqii kana baadhee dhugaa waaqa isiniin hin jedhu ammas. Baay'een keessanii wanti kun soba jettanii tasuma dogongortanii ijoolleen tokko meeqa dhugaaf soba ta'uu isaa faallala jettanii tasuma harka keessanii gadi hin tuqinaa. Jarichichi muluu hojii seexanaanis ta'e hojii hannaatiin guutamanii warra jiranidha. Seenuu keessan malee ba'uu keessan hin beektan. Gaafa gara lubbuu keessanitti dabartanidha. Kan isin keessaa baatanii jechuudha. Kanaafiyyuu osoon seeneen dura of eeggannoo cimaa godha. Bakka hallaqi. Ani nyaatame already garuu waaqayyoon maqaansa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Maaliif lubbuun oolee jira? Darbeetu yommuu harka seexanaa gadduu hin galle seexanni nan kuffisne. Asani ka barbaadu oolee har'a ga'uu kooti ka barbaadu ani. Maaliif jennaani osoo akka sana darbee har'aanii waa baay'ee jechuudha. Dhugaan isiniin jedha waa baay'ee. Maaliif tokkoffaa akka kanatti lammaffaa immoo sababa tokko malee hojii seexanaatiin gaafa ta'u osoo guyyaan keessan hin gahin hagamsi hin gaddisiisa. Garuu sana irra caalatti inni namas deddeebisee dachaadhaan rabbiin galateeffadhu waaqayyo lubbuu na oolchusaati. Bakka sanarraa feeraan kan sana yaalaa dhimma koomiti waan fe'iyyuu haa ta'u wanti kamiyyuu haa ta'u taateen kamiyyuu haa ta'u rakkachuunis waan nama jiru dhabuunis waan nama jiru argachuunis immoo dhufa guyyaa tokko. Warri har'a amma akka kanatti afaan guutanii dubbattan boru maaltu balbala keessan mana keessan akka dhufuun beektan. Dhugaan isiniin jedhaan. Ani jireenya koo keessatti sobaan guyyaa tokko kakachuu hin jaalladhu. Namaaf fakkeessuu dandeessanii rabbi jalaa garuu hin baatan. Rabbitti garuu fakkeessuu hin dandeessan kana wanti isin beekuu qabdan. Kanaafuu immoo rabbi fuuldura dhaabbadhee fakkeessuu hin dandeenye. Maaliif harka rabbiin jira? Sa'aatii kanatti waaqayyo maal godheetiyyuu kanaan wajjin jiru kanaan gargar baasee toonni nama nagaa ilmoo nagaa akkatti naa kennu hin beeku waan ta'eef. Kanaafuu yeroo baay'ee amanaa waan tokko waan namni tokko barumsa isin jedhee isinii fide tokko bakka fudhachuullee yoo baattanii jira miti hamma ta'e tokko parsantii 100 keessaa 100 soba jechuun dandeessa irra dhaabbattanii. Waan sun waa lama keessa jiraachuu danda'a yookaan soba yookaan dhugaa jedhaallee fudhaa. Kanaaf kana fakkaata obboleewwan kiyyaa ani risiitii kana asirratti fidee isiniif dhoobu tasuma keessi kun nan ayyamne garuu maaliif namoota tokko sammuun isaanii akka isaan dudduubatti deebi'ee waan kanaaf tasaaxilamanii tasuma boru. Wanti kun isaan mudatee ka'ee akka isaan dhufanii miidiyaa irratti guyyaa tokko akka kookana sagalee isaan dhagahuun barbaadu. Inni na miidhe koo miidhama ofii miidhame namni biraa akka miidhamu kana nan gammachiisu. Maaliif nan argee hagam akka nama miidhu waan ta'eef. Kanaaf obboleewwan kiyya kana fakkaata ammas taanaanii YouTube bitadhaa irratti kun hunduu kan dhufee na gargaari jechuu afaan hin baafatteen jettu akkasiin taatu. Waan kana hunda haasa'e keessatti koo dhugaan isin jedha kaleessa dheengaddaani gaaf nama gargaaru gaafan bakka keessan kana jiru maqaa kooyyuu akka namni dhabuun barbaadu. Maallaqa namaaf oole sanaan akka namni suuraa abaluu sana abbaa sanaa fidee miidiyaa irra oolchee yookaas immoo abaluu amma kana gargaarte jedhan sana hin barbaadu ani. Yoom gargaare bakka rabbi fuulduratti gargaare haallaqe waaqayyoon argami kanan gargaares rabbiif jedhee miti namni suni waaqayyo boruu waan qaburraa gargaare namni sun mootuyyuu miidhama sana oolee boruu mootuyyuu anis immoo akkasuma itti fufee nama gargaaramu osoo hin taane nama gargaaru tokko akkan ta'uun barbaada miti. Kanaaf akkasitti nan kaleessa dheengadda nama gargaaraa ture malee birrii abaluu kana amma kana namaa galcheeti akkaawuntii kan koo yookaan suuraa kan koo akkas miidiyaa irra baasaa jechuudha. Fedha hin qabu kun immoo tasumayyuu waan ananii keessa kootti guyyaa tokko keessaa tokko yaada hin beeknedha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa kana fakkaata garuu namni immoo ammuma adeemsa keessa dubbatu ammuma adeemsa keessa jechaan isin tuqu miidhama dura miidhamta san caalaa gaafa miidhamtaniif miidhamni keessan sun immoo deebi'ee sana caalayyuu jechuudha wanti isin aarsuu jecha namaa kanaa jechuudha. Sun koo already yeroof malee namirra darbeera nama keessi koo nagaa qaba. Hamma ta'e tokkotti maallaqa tiruun kan koo kana wajjin dhalate rakkoo tokko hin qabu. Yoom miidhes dhimma itti hin qabu. Bakka miidhamee lubbuu koon jiraachuu barbaada waan ta'eef inni miidhamee obsa. Garuu mucayyoon suni hamma ta'e tokko halagaayyuu taateen akka halagaatitti ishee ilaalu sa'aatiin ani waan kamittuu jedhetti bakka nani jedhetti sabana yaamamtuuf har'a immoo isheen iyyuu ofii isheetti yaallamuuf mana yaalaa deddeebi'aa waan jirtuuf kashee santu dhakaarra wallatti ulfaateen yuutuubii kanayyuu gurguruuf ka'e malee inni obboleessa kootii rakkoo tokko hin qabu. Inni kan koos rakkoo tokko hin qabu baabadu nan argadhaani boru fayyaa ta'ee taanaan hojjedhee nan argadha.
Kanaaf waan hundumaa gaafa hubattan gadi fageessaa sirriitti ilaalatii hubadhaa obboleewwan kiyya. Akka malee itti hubatina. Akka malee itti nama hubatina. Waaqayyo siniif haa dhiisu. Rabbi karaa isaarra sinaa qabu. Waan hamaa yaadurraa gaariitti sinaa haa deebisu. Yeroo kam keessatti iyyuu sagaleen keessan hafuurri keessan osoo hin ba'in osoo eenyummaan keessan hin beekamin nama gargaaraa gisee gargaartan. Waaqayyo sana siniif lakkaa'a. Malee abaluu gargaaree abaluuf akkas godheedhaan maqaan keenya miidiyaa irra ba'ee faayidaa tokko hin qabu. Gargaarsi lapheedhaan yoo ta'e bakka wanti lapheedhaan ta'e immoo keessotti ta'uu qaba. Kana ammas taana wanti na hubattan dhugaa dubbachuuf jechuudha.